Welcome back baga nagaan gara boruufan tiiviitti deebitanii Welcome to viidiyoo Borufin yookaan 2. tuutoriyaalii kana irratti wanti waliin ilaallu tuutoriyaliin kun walitti qabataa student management system yookaan school management system guutuusaa sisteemota of keessatti qabateedha jechuudha. Sisteema kana paartii meeqaffaarra jirra tuutoriyaalii kana irratti amma paartii torbaffaarra jirra. Kanaaf warroonni paartii torbaffaa kana irratti dhuftan paartii tokko kaaftanii hanga torbaa kan hanga jahaa refresh gochuu qabdu peejii keessan irra deebitanii laaluu qabdu. Kanaaf wantoonni har'a hojjennu immoo meenuu keenya akkamitti maneej gochuu dandeenya. Namni loogiin godhu kana irratti hundoofne qaama loogiin godhu kana diteekti goone yuuzarneemii paaswoordii isaa irratti hundoofne nama gara daashboordiiwwan barbaadamoo ta'utti akkasuma immoo meenuuwwan kan akkamitti maneej gochuu dandeenya kan jedhu more clear goonee waliin laallaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo daawwattan rool beezid siistema kan ta'e tokko haala salphaa ta'een siistema kanas kan barbaaddan kastamaayis gootanii fayyadamuu dandeessu. Akkasuma immoo warroonni viidiyoo kun isinitti toltu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo more arjant kan taate yuutuub chaanelii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Na duukaa bu'aa gara koodiitti adeemnu wanni hojjennu maalinni jalqaba duraa rool beezidii fayyadamna sisteema keenya kanaaf. Rool beezidii jechuun maal jechuudha? Rool beezidii fayyadamna. Rool beezidii jechuun fakkeenyaaf rool ID keenya rool teebilii qabna. Beezidii kanaaf rool jenna. Rooliin kun maal qaba? Rool ID qaba. Akkasuma rool neemii qaba jechuudha teebilii isaa. Teebilii rool jedhu kireet goona. Rool ID rool neemii jedhu. Kanaa booda teebilii kan rool teebiliitu jira. Rool teebilii kana keessa rooliin jira. Rool ID rool neem kan jedhu kenninaa fi sanaan booda rool kun immoo auto incrementii ta'a. ID'n keenya sanaa booda inni kun vaarkaarii ta'a 255 sanaa booda seef jennaanii erga sangoone booda dhufnee daataa wayii hagalchinu gara kanaatti insertaa goonwasiin fakkeenyaaf siistem admin goonee rooliin isaa asitti aanee immoo tiicher sadaffaarra kan jiru kana gohaa jennuuni ixaansine isa kana immoo ammas deebinee gohaa jennuuni idiid goona interfees irratti. Kana booda browser jennaan yeroo lama galchee waan ta'eef as dhufnee maal jennaani parent dhuma irratti immoo student afuraffaan student jennee galche. Kun sisteema adminii jira, tiicherii jira, parentii jira. Akkasumaan roolii barbaannu kennaa fi deemnaa jechuudha. Erga kana goonee booda maal goonaa roolii kana immoo yeroo yuuzarii galmeessinu waliin rileet gochuu qabna. As dhufnee asitti maal goonaa structure kan jedhutti buuna. Erga structureetti buune relation kan jedhutti buuna. Relationii keessaa cascade. Kanaa booda cascade goonee teebilii kamirraa fudhata? Teebilii rool ID kan jettu tana kolomanii rool ID teebilii rool jedhu keessaa rool ID akka fudhatu goone seef jennaanii. Kanaa booda yuuzarii fi rooliin wal qabatanii jiru jechuudha. Itti aansinee wanni hojjennu amma gara meenuu keenyatti deebina. Sisteema keenya erga loogiin goonee booda daashboordii meeqan nu barbaachisaa? Daashboordii roolii kana irratti hundoofnee daashboordii sadiitu nu barbaachisa. Tokko daashboordii meeqan nu barbaachisaa? Student daashboordii nu barbaachisaa, tiicher daashboordii nu barbaachisa. Erga kana jennee sisteem daashboordiin isuma amma jiru kana ta'a. Kun walumaa galatti daashboordii waliigalaati. Itti aansinee tiicher daashboordii jechuun barattoota jiran arguu akka danda'utti kan hojjennu asiin maneej goonaa jechuudha. Meenuu maneejaa goona. Kanaaf maal goonaa? Jalqaba dura gara saayid meenuutti deebinaa. Wanti amma hojjennu tokkoffaa irratti sisteema adminiidhaaf haa hojjennu. Sisteema adminii jechuun fuul sisteemii nama argachuu danda'u jechuudha. Kanaa booda as dhufnee roolii keenya cheeggoosifnaa daashboordiin inni argaa jiru daashboordii jedha. Homaan qabu asitti dhufnee daataabeezii kana haa jennu. PHP echo base URL underscore dashboard. Daashboordiin kun eessaa dhufe? Raawutii irraa dhufe. Raawutiin tun maaliif home controller index kan jettu jechuudha. Kanaa booda asii kan URL UI keenya kana biraa haa kaanu asitti dhufnee PHP
Sanaa booda as dhufnee role is equal to this jennee kan this section user data role kan jedhu fudhannee asitti galchine sanaan booda echo goonee ilaallu. Role variable role kana check gaafa goonu tokko nu baasa. Amma adminii kana system adminii rooliin isaa meeqa tokko. Gaafa check goonu meeqa nu baasa ishee as jirtu. Rooliin isaa tokko, ID'n isaa tokko jechuudha. Kanaaf maal jennee kana if jenna. If role is equal to 1 yoo ta'e jennee eenyu akka fudhatu goona. Admin dashboard isa kanneen kanas hunduma isaa akka walitti qabatu goona. Parent illee system adminii arguu danda'uu qaba. Then teacher gara gadiitti siinee hanga logoutiin hundumaafuu teechi. Kanaaf as dhufnee maal goona PHP keenya asitti dhufnee close goonaa jechuudha. Gaafa refresh godhu direct hundumaafuu teechi waan ta'eef as dhufna. Else jenna. Else if jenna. Else if asitti ishee tana haa kaasu. Asitti immoo deebi'ee PHP koo haa cufu. Gidduu kana keessatti hojjennaa jechuudha. Kanaa booda role is equal to 2 yoo ta'e teacheridha. Amma role 2 eenyudha? Asirra database irra yoo ilaallu teacheridha. Teacheriin kun barsiisaan maal ofirratti qabata? Tokko wantoonni dabaluufis jira sistemicha kana irraa fi jalqaba duraa barataa. Parentii illee galmeessuu danda'a barataa. Walumaa galatti inni kan hojjetu tokko istuudantii daashboordii ofiisaatii kophaasaatti create goonaa fi akkasuma istuudantii hangaasii jechuudha. Add parent, manage parent, subjectii hangni galchuu hin danda'u adimiitu galcha. Kanaa booda gara gadiitti dabarree as finnee iddoo kanatti paste goonaa save. Amma gaafa refresh godhu peejiidhaan inni ammaa sun mul'atu. Fakkeenyaaf nama tokko userii keessaa roolii role ID kan jedhu kan nama tokko lama haa goonuti. Sana booda teacherii ta'e jira. Logout goonaa. Sana booda dajuu dajuu tokko lama sadi jennee login goonaa. Amma inni argaa jiru teacherii kana teacherii system adminiitu galmeessa waan ta'eef teacher kan jettu irraa baafna. Keessaa kaafna. Roolii teacheriif kennine kan asitti dhufnee komentaa goona. Dhiifama teacher neenoo jennuuti. Neenoo barsiisati. Kanaa booda roolii keenya kun teacher dashboard jennuuni. Hin kenninaa fi URL keessatti kenninaa fi sanaa booda parent isheen walitti deebitee jirtu tun teacheridha. Teacher kan jettu adminii qofaaf kennina. Kanaa booda save goonaa. Gaafa peejii keenya refresh goonu teacher kan jettu baateerti. Parentii jira. Parentii kan yoo barbaadu amma daataa keenya clear gooneerraa jechuudha. Akkasuma immoo barataa galmeessuu danda'a teacheriin. Bifa kanaan manage gochaa deemnaa jechuudha. Sanaa booda itti aansinee immoo fakkeenyaaf namni itti aanee jiru tokko koppii goonee Tolaa Girmaa jedhamu username Tolaadha. Created by admin passwordin akkuma anuma duraa sanaa ta'u. Kanaa booda asii kan logout goona. Teacher irraa as dhufnee Tolaa gara gadi tokko lama sadi jennaani. Kanaa booda sign in gaafa goonu maal jedha? Rooliin kennineef asii meeqa? 2. Kanaaf 3 goonee isa san logout haa goonu. Asii logout haa goonu. Kanaa booda Tolaa tokko lama sadi jennee login goona. Gaafa login goonu maal ta'a? Logoutii qofa ta'a. Amma namni parentiidhaan seene kun useriin parentii ta'ee seene kun
homaa wanni hin argu hin jiru jechuudha. Paarentii ta'ee wanti inni yoo inni seene maal hojjeta? Odeeffannoo maatii isaa wal qabate, odeeffannoo barataa isaa wal qabatee jiru qofa laata. Kanaaf as dhufnee student kan jettutti buuna. Else jenna asitti. Else if jennee roll is equal to 3 yoo ta'e PHP keenya hin kaafna. Sanaa booda asitti dhufnee paste goona. Amma gaafa kana peejii kana refresh goon roolii warri rooliin isaa 3 ta'e asitti dhufee maal argata? If roll ID is equal to roll is equal to 3. Kanaa booda refresh log out. Kanaa booda tola tokko lama sadi. Okay, what's wrong behind this? She asitti if rolling keenya roll ID cheekaa gochuuf nuti amma ogguma seenu equal rollaa jennuun equal roll. Gaafa roolii keenya ilaallu 3. Kana booda sirrumaa jechuudha. Gara gadiitti hafuunu. If else keenya roll is equal to 2. Else if roll is equal to 3. Else if PHP rolling kun asitti dhaabbatee kan 2 kan 3 immoo asitti peejii kana gaafa refresh goonu isa kana nu baasuu qaba ture. Kanaa booda maal goona? Isa kan iddoo kanaa fuunee asitti paste goona. Kanaa booda save jenna. Roolii parentii isa inni asitti galchina. Kanaa booda daataa keenya refresh goon bifa kana nu qabaata. Studentii maatii studentii galmeessuu hin danda'u. Garuu maal gochuu danda'a? Manage studentii kan diteelii shaw gochuu akka danda'utti hojjennaa jechuudha. Kanaaf add student kan jettu iddoo kanaa ni kaafna. Kana save goona. Gaafa as dhufnu asitti buunee manage student kan jedhu. Gaafa maneejitti buunu amma diteelii studentii sanii waan adda addaa irratti hojjechuu danda'a. Amma garuu wanti nu goonu maali? Manage student jechuun attendaansii studentii isaa ilaaluu, manage studentii irraa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf as dhufnee maal goona? Manage studentii kanarraa view student jechuu dandeenya. View student yoo jennee maal godhaa? Studentii jalaa view my student. My barataa jechuudha. My view detail view jechuu dandeenya. Waan baay'ee jechuu dandeenya. Asirratti wanti hojjennu kanaa booda maal goonaa? Studentii jalaa immoo maal ta'a? Parent view jennee keenya jechuudha. Maatiin yoo barataa kan laaluu jechuudha. Kanaa booda gaafa maatiin laalu odeeffannoo garaagaraa argataa jechuudha. Ittaansinee amma fakkeenyaaf kan log out goonu deebinee immoo nama tokko yuuzarii 4tu barbaachisa waan ta'eef tokkotti buunee barataan Boonsaa Abdii kanaa booda akkasuma admin create ta'ee username Abdiidha. Or Boonsaa username bitaa goonu Boonsaa Abdii. Kanaa booda akkas goonee log out erga goonee booda dhufnee Boonsaa login goona. Kanaa booda maal godhaa? Parentiidha. Amma isa kana jijjiirraa jechuudha gara 4tti. Studentiidha jechuudha. Student dashboardiitti deebina. Student dashboardii waan baay'ee hin qabaatu.
Kanaa booda istuudentiidha. Istuudentiin riisoorsi maateeriyaalii ilaaluu akkasuma egzaam iskeejulii ilaaluu wantoota garaagaraa irraa kan hafe waan baay'ee isaa barataan akkasuma immoo kiliraansii adda addaa ilaaluu kanneen gochuu danda'a. Fakkeenyaaf as dhufnee maal goonaa isa kana koppiyaa godhuuti. Else jedha. Else if role is equal to 4 yoo ta'e asitti role is equal to 4 yoo ta'e inni kun maalinni my profile jennu. My profile or my account jechuu dandeenya. Profile my profile sanaa booda view schedule ilaaluu danda'a. Akkasuma my account sanaa booda copy goonee isa kana duplicate goonuu itti aansinee view timetable jechuu kooti. Timetable schedule ilaala. Exam schedule akkasuma immoo notice board akkasuma immoo attendance isaa laallachuu danda'a. View attendance jennee save goonaa. Kanaa booda barataa kan as gaafa kilik goonu maal godhaa? Timetable, schedule, exam schedule, notice board, view attendance kanneen laallachuu danda'a. Akkasuma immoo reesoorsii jechuun daawunlood gochuu danda'a buuqota jechuudha. Reference book jechuu dandeenya. Isaan kanneen waan baay'ee jechuu dandeessu waan barataaf barbaachisan jechuudha. Asirratti collect goosifnaa jechuudha. Kanaa booda waan baay'ee isaa as keessa kaa'aa deemnaa jechuudha barataadhaaf. Yoo my account kana jala my account yoo jennu loogoo isaa icon isaa haa jijjiirruuti. Fakkeenyaaf my account timetable ilaalu asitti copy kan jettu tun account or wallet jechuu dandeenya. Asitti wallet akkasii yoo jiraate kun amma wantoota nuti hojjennu jechuudha. Waan barataan erga seenee hojjetu jechuudha. Kanaa booda immoo asirratti wanti jeegoonu isa kan admin LTE jedha. System keenyatti jijjiirra. Meenuu bira dhannaa gara olii asitti dhufnee SMSDB jennee kanaa booda Alexis Prince kan jettu tun asirraa kaafnee gara nama login godhetti jijjiirra. PHP echo base URL jennaanii PHP echo erga jennee booda this session user data username then as keessatti semicolon goone save goona. Refresh gaafa goon direct maal jedha session keenya qofii tokkodha asirratti. Booda refresh gaafa goon Boonsaa welcome to Boonsaa Abdii. Kanaaf username nama sanii fidee dhufaa jechuudha. Kanaa booda faayila keenya bifa barbaannu akka barbaannutti meenota manage goonee jirraa jechuudha. Fakkeenyaaf as dhufnee adminiidha. Kun teacher haa jedhuuniti user isaa username teacher. Okay, teacher itti aansinee parent akka login gochuuf nu rakkisne student jennuuniti paaswoordii isaanii akkuma duraatti haa fayyadamnu. Ishii kana log out goonee check haa goonu yeroo tokko. Admin tokko lama paaswoordiin isaa kun fuulii sisteemicha control gochuu kan danda'u jechuudha. Log out haa goonu. Akkasuma teacher jennee
Gaafa loogiin goon bifa kana kan qabu tiicheeriin barataa galmeessuu danda'a, maatii galmeessuu danda'a, daashboordii ofii ilaaluu danda'a. Itti aansinee immoo parent gaafa parentii kana ilaallu istuudantii ofii waa'ee barattoota ofii ilaaluu danda'a jechuudha. View detail odeeffannoo barataa ofii ilaallataa jechuudha. Itti aansinee kan jiru immoo istuudantiidha. Gaafa istuudantii seenu kanneen odeeffannoowwan kan haala kanaan galmeessinee jirra jechuudha. Kanaa booda wanti nu hafu URL kanaaf liinkii waliin maneej gochisiisaa deemuudha. Tiitoriyaalii itti aanu immoo hanga walitti deebinutti meenuu erga maneej goonee booda kan itti aanu immoo adimiiniin akkamitti sartifikeettii barattootaaf jenereet gochuu danda'a. Akkasuma immoo egzaam riizaaltii akkamitti galmeessuu dandeenya. Akkasuma immoo iskeejuuliiwwan kanneen akkamitti akka maneej gochuu dandeenyu waliin laallaa. Laayik sheer gochuun na duukaa bu'aa. Viidiyoowwan itti aananitti hanga walitti deebinutti nagaan turaa olaa bulaa galatooma.